Tamsasa media qanatu Fajr al-Islam bari Islamummaa Wallaggaa torbaanitti yeroo takka isin dhaqqabu amma oduu jooti oduu waliin Rashid Saadiq. Muslimtoonni godina Wallagga ba'aa aanaa Jimmaa Arjoo haala yaaddessaa fi rakkoo hamaa keessa jirra jedhanii masjiidni seentariin akka aanichatti magaalaa guddaa keessatti argamu imaama hin qabu salaata jamiidii isaati jumaanuu guyyaa hafuu qaba jedhanii akkasumas hawaasni muslimaa biyyoota garaagaraarraa yeroo gara magaalaa kanatti imalu jeekni isaan barsiisu waan hin jirreef amantii akka gadhiisaa jiranis dubbatanii. Barattoonni muslimaa Itoophiyaa keessatti dirree barnootaa irraa dhiibamaa jiraachuun isaanii dhagahame kanuma wal qabsiisee Sheekh Haji Ibrahim durataa mana marii dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa kan ta'an dhimmi kun dafee furmaata argachuu qaba jedhan. Gareen shahaadaa dameen isaanii Wallagga seenuudhaan wal qabsiisees hawaasa muslimaa biratti qophii haala cimaadhaan eegamaa ture dhufanii seenanii hojii eegaluun isaaniitis dhagahame. Manni marii dhimmoota Islaamummaa godina Wallagga lixaa fooqii abbaa darbii lamaa bitatuun isaaniitis dhagahame. Egaa kun oduuwwan ijoo saayitii kanaaf qabannee isinii dhiyaanneedha. Hanga dhuma oduu keenyaatti nu wajjin tura. Ankalaan ibsuu barbaadu Wallaggaa malee taadoo dambalii maal qalmi gariin immoo dhoksuu yaadoo dabaan daaboo wal waammatus dideemaa ife akkadoo galma yaadanuu maga'aa namni wanta gaarii yaadoo duguugaa beenurraa ka'uu kan isaa aarsoo guddinne ilma namaa yoo miidhamne obbiin kaadhannaa dhugaanii. Ta'ee isaan beeku miidiyaan kun really waan guddaa nuuf hojjeta bu'aa nuu buusa jenneetu itti amanna jijjiirama tokko hin fida jettanii lapheen kootti itti waan amanuuf ammas kana erga kan namni viidiyoo keenya kana laalu nuuni bareedina keenya agarsiisuu yookaan bareedina masgiida keenya agarsiisuu miti. Rakkoo guddaadha kan nuyi qabna. Rakkoo guddaa kan ammoo nuu hiikuu laata kan jedhu furtuu ta'ala isa jalqabaadha ammas miidiyaan fi masgiida kana ilaalu. Amma gara bal'ina oduutti yoo ceenu muslimtoonni godina Wallagga ba'aa aanaa Jimmaa Arjoo haala yaaddessaa fi rakkoo hamaa keessa jirra jedhanii masjiidni seentariin akka aanichatti magaalaa guddaa keessatti argamu imaama hin qabu salaata jamiidii isaati jumaanuu guyyaa hafuu qaba jedhanii akkasumas jeekni isaan barsiisu waan hin jirreef amantii akka gadhiisaa jiranis dubbatanii. Hanqina gurguddaadha kan inni qabu amma har'aattiyyuu keessoo isaas yoo argatan bakkee isaas yoo argitan waan baay'ee hanqina qaba. Sheeka dhaabbataa hin qabnu. Sheeka dhaabbataa dhabuun immoo islaamota xinnoo as keessa jirtu nama shanjaa kan hin caalle as keessa jirtu kana. Magaalaa gana guddatu kana keessa nama shanjaa qomaan jira. Nama shanjaa bichaatu kan jirtu namni hin jiru. Durumaa kaasees immoo musliimni hin fannu fasuma jennee waan baay'ee wanaatti toluu fi waan jiru ammas nama xiqqoodha kan jiru. Hanqina gurguddaadha kan nuyi qabnu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maqaan koo Misbaa Muhammad Hussein jedhama. Kana deddeebiin suma Oromoo Wallagga ba'aa naannoo Kumbaati. Ollaa maana Jimmaa Arjoo jechuudha. Hojiin kuusa suma hojjetaa baankii Oromiyaatti hojjetamee jirra. Amma kan argamaa jirru immoo masjiida Arjoo kan magaalaa Arjoo argamtu keessatti jirra. Egaa miidiyaa Fajr Islaamiin immoo bakka kana kan dhuftanii jiraatuma jazakallah jechuudha barbaanna. Jumaa bakka biraadhaa dhufan jiraachaa turan jedhani. Torbee Jumaa uummanni salaatu guyyaa Jumaa gadhee gadhani. Namni as keessa dhalatee hin jiru waan ta'eef hunduu gadheedhaa eegani. Guyyaa jarri hafaninnaan yookiin motora yookiin bu'aa tokko dhabanii hafaninnaan zuuri salaatamee bootti caayaan. Ammallee isaa ishee keessan jiran kunillee birii tokko falaafamee hin jiru. Sajjan tolaatummaa akkasitti tajaajilaa jiru. Barattoonni musliimaa keessa caalan illee qamoo barnoota karaatee argachaa hin jiru. Bakka kan musliimaa as turuu miti inni jiru illee nurkaa ba'aa jira. Maaliif amantiilee adda addaatiin ollaan kun duudee waan jiruuf inni jiru yuusa kaan saamamee waamamee nurkaa ba'aa jira. Namni illee gara diinii kanaatti waamu illee hin jiru. Sheekni intaan jiru waan ta'eef har'atti
tokko hangin jalqabaa akkuma isaan sila kaasan jalqabarratti sheekadha. Sheekni uummata ishee jirtu kana qabee isa bakkee achis nu waamuu danda'u. In keessaa yoo qabamu taanaan isa bakkee waan eegamu nama shaayii mana addeessan. Jalqabarratti sheekni nu argamudha. Hawwi guddaan zinaan jiru sheekni tu nu argamee sheekni uummata af keenya kan nu qabee dhalataa jirtu kan nu qabee barattoota barchaa jirtu kan nu qabee barattoonni ko baadiyyaa dhufanii ko asitti kafaraa jiru. Kuna ajaa'ibu kun beekamaa kun barattoota meeqatti jiru baadiyyaa barnootaaf dhufanii kaanii as gaanii kafaraa jiru. Maaliif illee bakkee jarri argamu as kanaaf waldolee biraa adda addaa amantii adda addaa kanaaf kan diinii keenya argaa jiran waan ta'eef inni jiru yoo haala ta'e jiru salaamtaa waliin jiru kuma magaalaa kana keessatti hamtu illee akkasidha bar kanaaf inni qoratti tusheen nu argame kattaan sun ammoo isheen bakka isheen kan malee turre wanta kaffalamu ruutu malee gamni kan nama tal akkasitti rooti manu chaaru malee isheen nu argame isheen ummata ka isheen nu qabee bartoonni lesu nu qabee barnoota waan barsiisu karaati waan qaraayisu inni gorsa ummata nu godhu akkasumallee gariin shaadallee bakka mijaarratti fakkeenyaaf margaa jira bakkoota adda addaatti deemaa jira. Sirriidha wallee. Hanga maayyaa muka beektu tumjaan tokko illee amas jiru naasiftuu as jiraatee wajjin haftee silaa gaarii ture. Idin koo arjoottiin sagadamu ture waggaa lama sadii asittidha. Qorachuu koo qabdu walitti yaada. Anaan ajjees sagadamaa ture. Dirree idin dirree baamee sagadamu ture. Sun ijoolleen akkamitti baay'atanii xiiqiidhaan jechuun sin gadi baatanii sagaddu taanaan akka iddoo biraa sin kukkunnaa waan jedhamu sanaan dura. Kan akka jiru simeen. Qaamota amantii biraa jechuudha. Iskatti hanga kana deemee idiillee as koo waggaa lama sadii ijoollee arguma baadiyyaa dhufanii as galanii salaatamaa irra jiran kan qoradhee jirti. Gareen shahaadaa dameen isaanii wallagga seenuudhaan wal qabsiiseesi hawaasa muslimaa biratti qophiif haala cimaadhaan eegamaa ture dhufanii seenanii hojii eegaluun isaaniitis dhaga'ame. Bal'inni oduu Hussein Kadir. Gareen shahaadaa damee isaa babal'isuun wallaggaa keessatti daawaa godhuu eegaluun isaanii dhagahamee jira. Hawaasni muslimaa wallaggaa yeroo hedduudhaaf irra deddeebiidhaan akka gareen shahaadaa wallaggaa seenee daawaa godhu iyyatuun isaanii dhagahamaa tureera. Kanuma walqabatuudhaan jilli garee shahaadaa kan Ustaaz Muzayyin Hussein durfamu guyyaa roobii godina Qellem Wallaggaa magaalaa Arbii jedhamutti sagantaa daawaa gaggeessuudhaan namoota hedduu shahaadaa qabsiisuun isaanii dhagahameera. Nutis akka miidiyaa Fajrul Islaam barii Islaamummaa Wallaggaatti jabaadhaa isin waliin jirraan dhaamsa keenya kan garee shahaadaati. Amma gara oduutti aanutti yoo ceenu barattoonni muslimaa Itoophiyaa keessatti takka barumsa keessan takka ijaaba keessan jechuudhaan dirree barnootaarraa dhiibamuu jiraachuun isaanii dhaga'ame. Kanuma wal qabsiisanii Sheek Haji Ibrahim durataa mana marii dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa kan ta'an dhimmi kun dafee furmaata argatu qaba kan jedhu dubbatanii bal'inni oduu Misra Bayaan. Barattoonni muslimaa dirree barnootaa irraa dhiibamaa jiru jechuudhaan Majlisni Federaalaa Itoophiyaa beekseera. Barattoonni muslimaa dirree barnootaa irraa dhiibamaa jiru jechuudhaan manni maree dhimmoota Islaamaa guyyaa irraa ibseetti jira. Pirezidaantiin mana maree dhimmoota Islaamaa Itoophiyaa Dr. Kabaja Sheek Haji Ibrahim Tufaa haala yeroo irratti ibsa guyyaa irraa kennanii ministeerri barnootaa dhiibbaa barattoota keenya irraan gahaa jira jechuunis ibsaniiru.
Waggoottan darban keessa mootummaa irratti ajandaa haaraa uumuu irra jennee rakkoo dirree barnootaa keessatti barattoota musliimaa irratti gahaa ture obsinee bahachaa turre amma booda garuu hin dandeenyu. Kanaaf immoo ministeerri barnootaa yeroon furmaata kaa'uu qaba jechuunis gaafataniiru. Itti dabaluudhaan Sheek Haji Ibrahim yeroo ammaa kana mootummaan filannoo biyyoolessaa geggeessuufis deemuu keessatti namoonni ajandaa akkasii kaasan gochaa isaaniirraa uf qusachuu qabu jechuunis dhaamanitti jiru. Biraanuun Naggaa jennuu fi ilaalcha isaa duraanii erga gara aangootti dhufee hin jijjiiramne jechuudhaan inumaayyuu barattoota musliimaa irratti hojjechuufis kan karoorfate milkeessuufis aangoo fayyadamaa jira jechuunis himameetti jira. Waa'ee dhiibbaa barattoota musliimaa irratti manneen barnootaa mootummaa fi miti mootummaa keessatti raawwatamu qofa osoo hin taane hawaasa musliimaa dhaabbata isaa majlisaa jidduutti immoo rakkoo uumuufis yeroo garaagaraatti maqaa balleessii majlisaa irratti ifatti raawwataa jiraachuus himameera. Barattoota musliimaa irratti alseerummaa raawwachuuf immoo barnoota isaanii fi amantaa isaanii keessaa tokko akka filatan gochuuf immoo majlisa waliigaltee irra geenye irra jedhe yaa'ii gurguddoo irratti ifatti ibsa yeroo kennu yeroo lammaffaa ta'us ibsameera. Kun immoo barattoota musliimaa dhiibuu qofa osoo hin taane shira hawaasa musliimaa dhaabbata isaa jidduutti uumuu waan danda'eefis immoo salphatti ilaalamuu akka hin qabnes. Egaa kan hanga ammaa dhaggeeffataa turtan miidiyaa Fajrul Islaam. Miidiyaa Fajrul Islaam jechuun hawaasa musliimaa lagaa gaara ce'ee sagalee kan ta'uufidha. Har'as ta'ee boris hojii boonsaa ni hojjeta yoo rabbi jedhe inshaallah. Hawaasa musliimaa aanaa Jimmaa Arjoo qaamni dhimmi ilaallatu akka bira dhaabbattan akkasumas hawaasni musliimaa hundinuu waan dandeessaniin bira dhaabbachuun sagalee ta'uufi nurraa barbaachisaadha jechuu barbaada. Oduun keenya guyyaarraa kanuma hanga torbee dhufu walitti deebinutti. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.